garaa keessan gara Waaqayyootti fudhadhaa. Har'aaf kan kennan isa dubbii wangeelaa dhaabadhaati dhagaa. Kutaan guyyaa dhaatiin nuuf kenname wangeela Maatiyos 21:28 amma 32 gidduu kan jiru. Tole, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedhanii dubbisaa iddoo balbala wangeela Maatiyos 21:28 hanga 32tti. Yesuus amma immoo waa'ee isaa ani isinitti himuuf jedhu kanaa maal yaaddu? Nama ilmaan lama qabu tokkotu ture. Innis ilma isaa isa tokko bira dhaqee yaa ilma koo har'a dhaqiitii dhaabaa wayinii keessa hojjedhu ittiin jedheen. Ilmi isaa sun immoo anoo hin dhaqu jedhee deebiseef. Ergasii gaabbee dhaqe. Namichi ergasii